Haay akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u jirtu fayyaa keessanii an nagaa fuudhaa galata waaqayyoo har'aa ganamaan immoo waan ajaa'ibaa tokkoof dhufe innis ganama bariin ka'e jechuudha. Ganama bariin ka'e ciree qopheessee buna qopheessee waan hundumaa sirreessee amma ciree kanaa osoo nyaatiin duratti maafan piraankii abbaa manaa kiyya irratti hojjedhu kan jedhu yaani naa dhufe jechuudha. Yaani naa dhufe immoo ciree kana qopheessee ciree kana keessatti ashaboo jechuudha. Ashaboo garmalee kallattii inni nyaatu jechuudha. Kallattii kanaanii ashaboo garmaleetti naqa jechuudha. Ashabootti naqeen akkasuma mimmiidha yookiin daabbusee kallattii inni nyaatu kanaatti naqee waliin maka jechuudha. Waliin makee inni yeroo dhufee asiin nyaata ana asiin nyaadha jechuudha. Nyaatichi garuu ashaboo fi mimmiin ittiin guddannee gaafa dhufu amala akkamii akka agarsiisu maal akka na godhu nyaata kana dhiisee ka'amoo ofseet itti fufeetu ashaboo sana nyaatamoo maal akka godhu walumaan laallaa waan nama garramu immoo jechuudha. Ashaboo kanas mimmiidhaa kanas qaxxee kallattii isaatiin naqaa dabalataan immoo qaaraa jechuudha. Qaaraa fideen jira jechuudha. Qaaraa kanatti kutadhu kan jedhaan. Qaaraa kana gubadhee na gubee yoo jedhee qaaraa kanallee itti kutadhu jedhaan. Dabalataan jechuudha. Numa maraacha waan inni jedhu hin beeku. Na rukuta ta'ee nyaata kana dhiisee ka'a ta'ee hin beeku. Kuni akkuma argitanii mimmiidha jechuudha. Baay'ee nama gubaa manatti kan tumamedha. Mimmiidha kana akkuma argitan kallattii isaatiin naqa jechuudha. Kallattii isaatiin naqaa akkasuma ashaboo immoo nan firfirsa jechuudha. Irra naannawaa kana muluma nan firfirsa jechuudha. Firfirsee waliin maka jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa akka illee inni natti hin dhufne du'aa hin godhaa ala jira jechuudha. Amma immoo waliin maka jechuudha. Kallattii inni taa'uun waliin maka jechuudha. Amma innaa dhufee kallattumaan jechuudha. Kana fuudhee yeroo afaan keewwatee ashaboo akkuma argitan kun fal'aana kana tokkotti naqee mimmixas fal'aana kana tokkotti naqee mimmixa jechuun barbaree miti sana gubuudha. Mee maal akka agarsiisu hin beeku. Amma kaameeraa kiyyaa dhufkadhee jechuudha. Kaameeraa kiyyaa dhufkadhee tanii nawwaama kootu ciree nyaadhuun jedhaanii kaameeraa akka inni hin arginetti waan nama dhibu immoo kanayyuu jala qopheessuun kun nama dhibu. Egaa ammasittuu turtiin keessatti wajjin haa ta'uu na kabala ta'ee obsa qaba akkasumatti obsee nyaata ta'ee bishaanuma dhugaa nyaata ta'ee waansaa ayidoon nu hin beeku na wajjin tura. Egaa hordoftoota kiyyaa kaameeraa koo dhosseen jira. Wayyaa fa'aa irra bubuusee waan argee irra bubuuseen jira jechuudha. Tiraasiidhaan qabeeni amma nawwaama turtiin keessan anuma wajjin haa ta'u. Biloo kootu ciree nyaanna. Dikattee musii jechuudha. Dikattee ni jira. Jalqabe firfirii baay'ee mi'aawaa hin hojjedhe. Nyaatan jaaladhudha. Jalqabe Soogiddi maddateen qaaraatti dabalataa. Oosa jirta moo maal inni garuu? Nyaata. Maali? Amma dhugum jechaa jirta moo maal ta'e mee midhaan kun? Ati naa nyaatu. Ganama ka'ee haasa meeqa inni hojjetee fidee irratti qoosaa jirtaa nyaata. Sitti beekamaan jiru moo nyaata amma dhoksuuf deemtamu? Maafi qoos? Akkamittiin soogiddi kun sitti mul'achuu didee nama guba'u?
Isa iyyuu qaaraatti naa dabala. Qaara nyaadhu faa qaara bishaan nama Nyaatatu qabsiisa. nyaata akka hojjetetti nyaata. Kana maal godhee nyaadhaan? Abboo maanii ciqinciqiin ganamaan. Har'a maal taatu fe'e? Maalin ta'e Yeroo kaan nagaadha. ol sirrii hojjeta. Sumatu Qalbiitu iddoo biraatti yaadannaa kan hojjetu. sumatu waan ta'e arrabarra soogidisi jiramoo? Nyaadhu laalee mi'aa nama sitti hin Maali natti beekamne yoo naannessin beekan. kun maali kan keessa soogidda guddisee kan kooti natti naannessin. Nama nuudha moo Inama nuu akka bitaa. soogidda itti baay'iste nama nuudha moo tamma Amma soogidda hin qabeeteeti. har'a waan ammoo yaada. Kana maal godhee nyaadha? Maal jettee na fuuldura keessa koo nagarree ati dura. Kunoo waliin nyaannaa maal jettee na fuuldura keessa maal Dhabdamtee jettaa? laallee Kunoo nyaachaa jira. akka hojjetetti nyaadhu gaati. Nyaatadhu. Ani kana nyaadhu. Nyaatadhu jedhee nyaadhu malee aarsaa meeqan ganama ka'ee barii halkan ka'ee miti kan hojjedhe. Ofii bichaa nyaachuuf hin hojjedhe. Sirrii hin jirtu bakka. Dhugaan siin jedhe. Amma Na waree shakkisiisa. dhiisi. Waree dhiisi. Waree dhiisi nyaadhu. Nyaadhu Maal akkamitti nyaatama kun? oli fufuudhinni nyaata oli fufuudhin. Daa'imaati. Daa'imatu nyaata akkanatti ol fufuudhee ilaala malee nama jabaadhaa. Sitti beekamaa hin jiru jechuudha. Nyaachaa jira Sitti beekamaa hin jiru. amma Akka waree soogiddi dhiisi baay'ee. nyaadhu. Mimmiidni gubbaarra itti naqxee soogidda mimmiidha. Sorumaa mimmixa. Maqaa gootatiin. Iddoo hojjettee itti naqxee iddoo jaamma as keessee iddoo hojjettee xumurtee nyaata bilcheessitee itti naqxee soogidda mimmiidha. Mimmixa gubbaan itti dabaltee qaara ammoo Toon hin qolla'in. Mo'aa ammoo osas immoo mo'aa amma ni maal barsiisaa. soogidda waan gubbaarra itti nu goote fakkaata. Mo'aa amma ni barsiistaa. Mimmixa gubbaa namni meennaa mimmixa si jamma firfiriitti mimmixa maal haqa namni. Nyaatu kana wajjin bichaatee dhufeere amma durteetuma Gubbaan namni meennumati yaaddu jechuudha. Numa yaaddu namni firfirii yoo hojjete yookiin ittoo yoo hojjete gubbaarra soogidda itti firfirsaa akkasuma gubbaarra mimmixa itti firfirsaa. baay'ee nama Akkas godhi kaa hin nyaadhu. Ati yeroo Nyaadhu qursii hin barbaadu. yeroo kaane ciree sirrii hojjette dhiyeessite. Har'a sirkaa badee miti amani bakka. Maala namana nyaachaa loo jira maala namana. Ija ofii keetti hojjette nyaata. Isa badaa boontuu nyaataa jechuudha. Booneen nyaataa jechuudha. Ati isa gaarii soogiddi itti muddanne. Amma waree dhiisi nyaannaatti sissiste. Ani fayyaa koon barbaada kan nyaata kan nyaata. Ganna dhiisi nyaadhu. Ishi Fayyaa kottaa koon barbaada. Hin nyaadhu ganna dhiisi. Nyaadhu ka akka qonni qaxee dhiisanii. Ganna dhiisi. Ishi kottu kunoo biddeenni fayyaa jira. Biddeenni fayyaa fi waxiin bileessii fidaa. Kan ammoo nyaatan fayyaa koon barbaada. Ishi taa'e kaa. Maanni wanta amma kana kadhaa kunoo nyaachan jiraan maaliif natti hin dhufeen? Maanni gini akka daa'ima maa taata? Maanni amma kana kadhaa Maal akka daa'imaa ta'e? na kadhaa. Maal jettee kana fuuldura keessatti? Maa dura laalin? Isa yoo teessee nyaata miti kunoo nyaata sitti mul'atu? Maaf sammuu na dhukkubsitaa bareedaan. Har'a maal taate? Maalin ta'e? Yeroo kaa Har'aatu maal taate? Isa nan maal taate har'a jedhee. iddoo biraa yaada soogiddaatti naqxee Maal taate garuu ati? Ishii obsiituma nyaadhu kaa ishii bee maal ta'e? Obsiituma nyaadhu kaa. akkamittiin obsee nyaadhaan obsa. Ishii kennettoo immoo dhugaa nyaadhu ishii. Itti qunaa. Mee maal anumatti maal natti hin dhufneen jedhe kunoo laal. Yaa. Maal natti hin dhufneen? Of jajjabeessuuf nyaata. Of Wallaalchista. Wallaalchisuudhaaf nyaata. Amma ishii Anamma kana ani si jamma kanan jedhu. Amma nyaannutti tokko too badee jechuudha. Nyaanni tokko amma too badee akka nama sobu dhugaatti hin guddanne. sirrumatti nyaata. Sirri nyaatan jira bara. Ofii kootii nyaatan jira bara. Waan ofii kootii nyaadhu akkamitti didde. Tokko kana lammaffaan immoo utoo keessummaa wayii bira jiraate nyaanni tokko too badee soogiddi tootti guddate mimmiin dhuguma akkasi jettutti tootti guddate keessummaa fuulduratti naa wardaa jechuudha. Kun immoo sadarkaan isaa irra darbee. Keessummaa sana jajjabeessitee iyyuu homaa hin jedhu nyaadhaa jechuurra otoo keessummaan jiraate bakka nyaadhu guddistee maal jettee bakka yoo taate. Kana nyaadhee dhukkubsachuu irra dhiisuu naa wayya. Otoo keessummaan dhufee keessummaan jiraate akkasuma Obsuun booda. hin danda'amu kaa akkamittiin obsee nyaata. Kana namtummaa lamaan jedhan argin iyyuu utumaa kan argite iyyuu. Ishi amma nyaata amma kanaa maalan godhu? Ani maatti beekaree.
Maaliif Ishee itti yaadu afakeewwan maaliif yaadaan hojjetin? yaadaan hojjedhe Qalbiidhaan iddoo biraa yaadaa soogidda fuutee ani kiiloo beekoo tokko muluu itti naqxee fiddeeti garuu wayitaate waaqammaftee darrata situ dhabaree kan situ waate maaliif jennaan soogiddi kun kan afaan keetti beekamuu didee wayitaate fa'i lulluuqa dhume bishaan kunoo ani nyaachan jiraa baaru ashi buddeena goggogaa nyaadhu kamaa namuu dhabe waxii illee hin jiru biddeen goggogaan akkamitti nyaata? maalan qaaradhaan nyaadhu qaaradhaan maal godhore akkamitti nyaatama hojjedhee Baay'ee nama aarsa. aarsaa meeqa hojjedhee aarsaa meeqa itti godhee miti kan asitti soogidda itti guddatee mixa kiiloo soogidda kiiloo waliin oofta. Otoo keessummaan addana jiraatee keessummaa fuulduratti naa Kanaati waraabdaa midhaan iyyuu balleessite amma kun hin nyaatamu. Midhaan nutti taphata. ishii sootuma jedhiti ee'uudhaan nyaadhu. Kennetti tollee sii buusu maal taate dhugaa waan ta'e taatee jirtu bari ilaa kun nyaachatu mammee jira. Meeru Waan hin argamu. sunumayyuu si nyaara si buusisaa. Har'a wayii taate dhugaa ganamu waan kaate wayii taate rigii wayii qammaftee ollaatti si waamanii wayii qammaftee moo Nan dhugoo. dhuguu miti nyaatuma wayii nyaatuma doodaa wayii Kufee waan ani kunnatti mi'aawu dirrisa fakkaata. ishee harkaan qabu kaamu maal ayyisiif ta'a Ani amma si garaa qabu jedhee kana nyaadhee soogidda guyyaadhuma akkamitti nu oola nama. mana jirtaa Fayyaa bishaan tokkoon qulluu barbaada. Bishaan liitira meeqa dhugaa oola? boomaa inni siqaayin amma kana ga'u. Kanumallee tuqunaa nyaadhu maal obliis. Kan hunda si dhibbisutti yaaddee qalbiidhaan eenyu taatee hojjettu naa hojjetu. Maal jechuun qalbiidhaatti yaaddeen hojjechuu hin hojjettu jechuun maal dhiisisuu maal nyaata. Otoo yaadaa hojjetee akkanatti soogitti Ishee eessa yaadannoo xiqqaadhee xiqqootti baay'ate. Abboo ani nyaata koo nyaadheen buna koo dhuga. Asi surumayyuu irra deemaa jirta bara. Nyaata ofii koo surumayyuu sin kadhadhu. Akka hojjetee nyaata. Nyaata ofii kooti. Erga hojjechuu wallaalte akka hojjeteetti qabu. Hojjechuu wallaale jechuudha. Maal lamni soogidda nyaata fayyaa arrabni lamni soogidda xiqqoomallee irra dabarsa. Ati soogidda bicha miti mixa doo ati akkasitti itti haftan hin beektu. Soogiddi akkasi. Walumaa duraa duuba nuusii ta'e. Kanaafiyyuu ati akka hojjetetti nyaadhu qalbiin hojjechuun iddoo sana naa waan kana hojjettu iddoo biraa yaadaa hojjetta qalbiin as hin jiru ta'e hin maraate. Kaarta kee dhiqadhuun maraattee miti kaarta kee dhiqadhuun jedhe. Wayi. Hin maraatti namni maraatti namaan jedhaa. Inni hin dallantaa ammas iyyuu hin dallantaa tuntu hin dallantaa. Surumaa yoo si ta'uu baate hin dhiiftu hin maraatte namaan jettaa. Aarsaa beekanii ganama biree hirriba koorraa ta'ee qopheesse bara. Qopheessee buna si danfisee maal si godhee si waamati kana soogidda itti guddatee mimmiidha itti Otoo dhabee guddatee. wayii amma soogiddi itti baay'achuu. Otoo dhabees immoo hin dhabe jetta. Oo dhabees hin dhabe jetta. Oo itti guddate jetta. Kun immoo maal ta'e immoo maaf hin dhudhu immoo. Kun immoo sukkaaras itti guddate. Isu qursiin isum ta'e sireen. Olii gadi hin biddeena yoo nyaatte nyaadhu. Hin jaalatta biti itti kutadhu kaafan. Itti kutadhu kaa maal taate. Ana moositu nyaata duratti nyaatu ka qaaraa waan jaalatta. Inni duratti nan nyaata. Kaleessa dura nan nyaata. Har'a kana wajjin maal godhan nyaata. Ooluun qabbaneessa yookiin. Ati walumaa galatti nunarraa qabda jechuudha. Nyaata kana dhowuu barbaadde akkuma inni nyaanni barbaadde jechuudha. Soogiddi mimmidhi si hanqatee tamma qaaraatti naa dabaltaa? Ittuma dhudhugaa nyaadhu. Naa goote. Isa natti himi. Piraanki. Ati ginii maal taatee? Nai. As gabbaadha. Maal
Nyaadhu bakka nyaadhu. Maaliif barbaachise Nyaadhu kaameraan? nyaadhu 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 rakkoo qaba. Biraakis godhee biraankiidha. Mimmiidha. Soogidda kanaatti tartee fiddee biraan Ashaboo kidhe. ashaboo edderas fideetti dhaqee mimmiidha edderas fideetti naqee biraankiidha. Biraanki